kunis duwwaa tokko adda ganamumaan ba'ee duwwama tokko guuruu irra jira. Kaaree 250 jedhanii. Kun asiin ispaaltii irra wanna gama OMN itti yookaan kemisetti ta'anii kun mana murtii godinaati ispaaltiidha kun jechuudha. Asumaan asii keessa seennam. Gibbiin bareechisaniire. Gibbii bareechisanii jiranii awu himmeedheeffatanii akkana jirti. Akkana qarii lamaan adda bolokkeettaan ijaarsi immoo muka bolokkeettaan ijaaramee jira yaani qaqqabbitoo fa'a kun suuqiidha. Tun maali inni shaaworiidha? Mana fincaanii walakkama godhatanii yaani kunu gaada addaati. Kun gaada addaati. Sen laalluun kornis akkam jira. Meeshaan agga dubartii jiraare akkam jirta nagaadha. Kornis adii durii kaane. Paartishiin isii omaan jettu toni magisala harkaa hojjechuun danda'an asirratti kun saalooniidha. Saaloonii midhaasaniidha. Kun saaloonii kornis isii namatti toltii tuuna gara maraa natti hin tolle. Warreen jiran akkam jirta? Naga jirtu? Shaaworiin ifannaan jiraami keessa kana? Nagumaami? Asin shaaworiin hin jira bareeda. Kun saaloonii fi gaadaa fi shaaworiin hin jira jechuudha. As keessa gaadaa lama gaadaa sun suuqiidha. Gaadaa tokko gaadaa lama gaadaa sadii. Gaadaa sadii fi saaloonii fi kutaa keessa paartishiin isi baay'ee gaariidha tuun amma heddummaatti argite. Kun amma akka argitan kun saaloonii gaadaa hirribaatii fi shaaworii qaba. No akkasiiree qoy qulqulleessa oduun kijibne. Kun amma gaadaa hirribaa illee qaba. Gaadaa fi shaaworii illee keessaan qabaami. Laallume. Bootaa yoo masarata yoo qabaatu kun kutaa ciisi kun saalooniidha guddaa akkuma argitan kana irratti kunu saalooniidha kun kutaa hirribaatii shaaworiin as keessaanii xumuraniin jiran malee bootaan qaba hingaa khalaas yoo qabaate bareeda maashaallah tabarakallah itti naf saaloonii tokkoo fi kutaaleen as gidduu tanattu sadiimi bareeddu.